bulbul farda badi acalu farda wani farda waan farda sobta keessa warke farda siidaa hatniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen sore erga nu daangeessani barri ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kun amma suura ka'esan farda hatame beetta entati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta ijoollee arsadi promotion ka jedhaman bola sadan tokko jira siisay bulbula waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beette siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beetta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beetta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayiin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa namiliki bira odeeffannoo miliki biga waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta war miliki leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumi isaatiin dhufe no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaa immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaw wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajigani jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka oromoo fardi kan oromoodha akkam tolcha farda akkamitti jigam akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami akan biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki akan minilik siif yakkamaa moo oh my god ani inni ga reeffaa miramma ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhuga kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saam walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee oromoon lolti wanniin isa khasiidaan isa beeta mangisto kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa